Hello hordoftoota Maltiiskiil Miidiyaa nagaan koo bakka jirtanitti isin haa qaqqabu. Egaan leenjii keenya yeroo darbee keessatti mallattoolee qarqara daandii idil addunyaa waliin jalqabnee turree paartii tokkoffaaf lammaffaa ilaalleerra. Har'a immoo paartii sadaffaa ilaallaa mallattoolee qarqara daandiirra dhaabbachuudhaan odeeffannoo nuuf kennan. Ergaa isaanii akkasuma immoo fakkii isaanii waliin wal bira qabuudhaan faayidaa isaanii wal wajjiniin kan barannu ta'a. Egaan akkuma beekamu viidiyoo kana subscribe share gochuudhaan akkasuma hiriyoota keessan biraan akkanaaf geessan ergaa kuwasumaanan isinii dabarsa. Egaan leenjii konkolaachisummaa fudhachaa kan jirtan biyyoota alaa kanneen akka Awurooppaa, biyyoota Arabaa keessumaa Arab Emiraatesii fi Joordaan kanneen jirtan Ameerikaas akkasuma biyyoota Awustiraaliyaa fi Afrikaa keessa kan jirtan barumsi asirraa isiniif darbu kun leenjii intarnaashinaaliidha waan ta'eef baay'ee kan isin fayyadu waan ta'eef egaan viidiyoo kana hordofaa subscribe share like godhaan ergaa koo ammas irra deddeebi'ee ani isiniif dabarsuudha. Amma gamanumaan gara leenjii keenyaattan isin dabarsa na duukaa bu'aa. Kutaa har'aa keessatti guide sign yookiin immoo kanneen odeeffannoo nuuf kennanidha kan nuti wal wajjiniin ilaallu. Intarnaashinaali yookiin immoo akkuma addunyaatti yeroo konkolaataa oofnu mallattooleen qarqara daandii yookiin immoo fuuldura keenyatti argamuudhaan kallattii nutti argisiisan yookiin immoo kan guide nu godhan guide sign jennaan jechuudha. Yookiin immoo mallattoolee nu keessummeessan yookiin immoo kallattii nu argisiisanii jechuudha. Egaan guide sign warri jedhaman kuni fakkeenyaaf road finding guide signs yookiin immoo trail blazing warri jedhaman kuni kanneen kallattii nu argisiisanidha jechuudha. Amma fakkeenyaaf asirratti yookiis immoo kallattii harka bitaa keenya kanaan xiyyi bitaatti jallatee jiru kuni maal jedha seetanii Dubai Roads jedha. Dubai Roads yookiin immoo afaan Arabiffaatiinis barraa'ee jira. Dubai Roads jedha. Kuni kallattii gara Dubaayitti geessu jechuudha. Kallattii kun yeroo baay'ee egaa kalariinsaa giriinii dibama. Isaan kallattii to'an kanneen guide nu godhan yookiin immoo odeeffannoo kanneen nu kennan kuni iddoo tokko tokkotti kalarii magariisa dibu, iddoo tokko tokkotti immoo kalarii samaawiidha dibu jechuudha. Isaan kuni kallattii yookiin directionii fuuldura nuti itti deemnu yookiin gara Dubaay deemnu yoo ta'e kallattii Dubaay nu argisiisu jechuudha. Isa lammaffaa kana irratti immoo yoo ilaaltan Emirates Roads jedha. Kallattii gara Emiratesitti geessu jechuudha. Kanaaf xiyya argitan kana yookiin immoo xiyya argitanii barreeffama yoo dubbistan kallattii itti deemtan sana kan isinitti argisiisudha jechuudha. Sadaffaa irratti City Center Central Business District jedha. Kun egaa business district yookiin immoo bakka magaalaa businessii district yookiin immoo bakka nigdii guddaan itti gaggeeffamu ta'uusaa yookiin immoo bakka gabaa guddaan jiru ta'uusaa bifa geengoo kanaan kan nu argisiisu ta'ee harka mirgaarra dhaquu akka dandeenyu nu argisiisa jechuudha. Harka mirgaa keenyarraan gara sana akka nu geessu argisiisa jechuudha. Kan biraan Dubai International Airport kan jedhu kun amma fakkeenyaaf mallattoon xiyyaaraa bakka kana jira. Mallattoon xiyyaaraa kun bakka kana jiraatu iyyuu malee kallattii harka mirgaa keenyarraan akka nuti gara Dubai International Airport dhaqaa jirru nu argisiisa jechuudha. Kun amma fakkeenyaaf biyya Dubaayitti fakkeeffamee haa hojjetamu malee biyya kam keessatti iyyuu fakkeenyaaf United States International Airport kallattii geessu biyya sana keessatti haaluma kanaan argisiisee jira jechuudha. Akkasuma biyya keenya keessatti illee Addis Ababaa keessatti airportiin kallattii kamiin akka dhaqnu bakka jiru fakkeenyaaf naannoo Boolee yeroo geessan mallattooleen gara buufata xiyyaaraa keessan ni argisiifamu jechuudha.
Kan biraan dhuma kanarratti freeways jedha. Kallattiin daandiin firiin harka mirgaa keenyarra akka jiru nu argisiisa jechuudha. Yookiin immoo tiraafikiin bakka itti hin baay'anne ta'uu isaati jechuudha kan nuti arginu. As deebinee jala kanatti kan jiru tourist destination description jedha. Kun bakka turizimii yookiin immoo bakka daawwannaa jechuudha. Fakkeenyaaf Dubaay Zoo jechuun bakka daawwannaa Dubaay keessa jiru argisiisa jechuudha. Harka bitaa kanarraan kan jiru ta'uusaa. Jumeeriyaa Beach isaan kun egaa maa'inni bakka daawwannaa isaan itti argaman kan argisiisu jechuudha. Isaan kun hundinuu maa'inni mallattoolee odeeffannooti jechuudha. Direction to specific landmark fakkeenyaaf keessuma adda babbaasuudhaan iddoo kallattii kan argisiisu jiraachuu danda'a haala kaartaatiin. Fakkeenyaaf asitti yoo ilaaltan bakka kanatti bakka buufata xiyyaaraati. Bakka kanatti immoo bakka business districtiiti. Adda baasuudhaan kallattii isaaniitiin yeroo inni nu argisiisu illee ni jira jechuudha. Suura tokko yookiin immoo odeeffannoo tokkicha irratti adda babbaasuudhaan wantoota garaagaraa illee kan nuti arginu ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf egaa kallattii daandiin keenya itti nu geessu magaalaa deemaa jirru, biyya deemaa jirru kan nuti irraa arginu gaayid saayin yookiin immoo mallattoolee odeeffannoo kanaanidha jechuudha. Egaan advanced guide sign jechuun kan biraa advanced guide sign hin jiru. Isaan kun immoo keessumaa sirriitti adda baafamanii yookiin immoo sirriitti update kan ta'an advanced guide sign jennaani. Isaan kun fakkeenyaaf sukiin turn left gara bitaatti gori kan jedhu kun egaa advanced warra jedhamanidha. Fakkeenyaaf isheen kun xiyyi harka bitaatti jallatte kun sukiin gara bitaatti akka nuti jallannu nu argisiisti. Jumeeriyaa via Dubai route 94 drive straight ahead kallattiidhaan gara fuulduraatti akka nuti deemuu qabnu kan nu argisiisu jechuudha kuni. Sukiin and I shift via Emirates road element turn to right jedha kuni. Egaan gara Emirates road kanatti deemuudhaaf harka mirgaatti akka nuti jallachuu qabnu nu argisiisa jechuudha. Asiqxanii immoo yoo ilaaltan direction sign used on another roads jedha. Kallattii hundumaan gara bitaatti kallattii gara akka nu geessu, gara mirgaatti gara akka nu geessu, fuulduraan gara akka nu geessu adda babbaasuudhaan kallattii arfaniin kan nu argisiisu jiraachuu danda'a jechuudha. Akkasuma gara fuulduraatti magaalaa yookiin immoo buufata guddaa fuuldura keenya jiru bifa xiyyaatiin kan nu argisiisu yoo ta'e egaa advanced warra jedhamanidha jechuudha. Yookiin immoo sirriitti detailii kan nutti argisiisan jechuudha. Kanaaf mallattooleen kun reektaangilii ta'anii kalariin isaanii green yookiin immoo samaawwii ta'uudhaan qastii xiyya yookiin barreeffama ofirraa kanneen qaban kun mallattoolee odeeffannoo nuuf kennanidha jechuudha. Odeeffannoo kanneen nuuf kennanidha. Kanaaf yeroo karaa deemtanitti biyya kamiyyuu dhaqaa, addunyaa kamirrayyuu jiraadhaa, konkolaataa qabattanii yeroo deemtan mallattoolee kana hordoftanii bakka silaa deemuu barbaaddan dhaquu ni dandeessu jechuudha. Exit direction kan jennu kallattii ba'umsaati jechuudha. Exit direction sign mallattoolee kallattii ba'umsaati. Kallattii nuti itti ba'uu dandeenyu. Fakkeenyaaf asirraa maal jedha kuni two lane exit jedha. Sararoota kallattii lamaan nuti ba'uu dandeenyudha. Akkasuma asiinis two lane exit jedha. Isa kanarratti with two lane drop two exit road numbers with one lane drop two exit road numbers jedha. Isaan kun kallattii yookiin mawucaa kallattii bakka jirru sana keessaa nuti ittiin ba'uu dandeenyu kan nu argisiisudha jechuudha. Okay. Kan biraan important traffic sign yookiin immoo baay'ee barbaachisoodha jedhamanii adda baafamanii
kanneen mallattoolee tiraafikaa jedhamanii adda baafaman isaanan amma asirratti isinitti argisiisu jechuudha. Isaan kun baay'ee murteessoodha jechuudha. Sirna konkolaachisummaa keessatti important traffic sign baay'ee barbaachisoo warreen ta'an. Fakkeenyaaf no turning for lorries jechuun asirratti naanneffachuun konkolaataan fe'isaa kun bakka mallattoon kun jirutti naanneffachuu akka hin dandeenye argisiisa jechuudha. No turning for lorries jechuun konkolaataan fe'isaa yookiin immoo konkolaataan duubaan ba'aa guddaa baatan kunneen naanneffachuu akka hin dandeenye kan nutti argisiisudha jechuudha. Kan biraan road clear jechuun bakki kun qulqullaa'ee jiraachuu akka qabu yookiin immoo bakka sana humtuu dhaabbachuu akka hin dandeenye jechuudha. Inni kan biraan asirratti mallattoo T ta'ee qayyiin fuuldurarraan kan dibamu yoo ta'e no through road daandiin kun itti fufiinsa kan hin qabne ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf duubatti deebinee karaa silaa deemuu qabnu akka filannudha jechuudha kan nu argisiisu. Priority over vehicles from opposite direction kan jedhu kun immoo asirra jira. Kana jechuun konkolaataa fuuldura keetii dhufuuf dursa akka kennitu argisiisa jechuudha. Asirratti diimaadha, asirratti immoo adiidha. Kun amma fakkeenyaaf biyya keenya keessatti inni adiin kun gurraachaan bakka bu'a biyya keenya Itoophiyaa keessatti jechuudha. Haa ta'u malee biyyoota alaa keessatti immoo diimaadhaa fi adii gargaaramu jechuudha. Kanaaf priority vehicles from opposite direction jechuun konkolaataa faallaa kee dhufaa jiruuf dursa akka nuti kennitu argisiisa jechuudha. Mallattoon P barreeffama adii kanaan barraa'e immoo maal argisiisa? Paarking yookiin immoo bakka dhaabbii bakka kana ta'uusaa argisiisa jechuudha. Inni kan biraani capital H asitti jira. Capital H kun hospitaalii bakka bu'aa akka biyyoota Arabaatti. Kanneen biraa 300 meetir, 200 meetir, 100 meetir countdown marks kana jechuun fageenyi tokko yookiin immoo fageenya tokko yeroo xiqqaataa deemugaa mallattoon kun jiraachuu malu. Mallattoon kun egaa meetiraan ishiin kun meetira 1, 2, 3 jechuudha. Meetira 300 bakka bu'aa yeroo tokko bira hin jirre immoo meetira 200 yoo tokko taate immoo meetira 100 waan jedhame yookiin immoo wanta beekamaa tokko bira gahuudhaaf jechuudha. Kan biraan supplementary information sign no waiting jechuun kuni bakka kana turuun akka hin danda'amne yookiin akka hin malle yookiin nu argisiisa jechuudha. Supplementary information sign jennaani parking for diplomat cars only kan jedhu jira. Kana jechuun immoo bakka kana dhaabuun namoota murtaa'aniif yookiin immoo qaama murtaa'eef kan eeyyamamu yookiin immoo diplomaat kaarsiidhaaf kan eeyyamame ta'uu isaati jechuudha kan argisiisu. Diversion of traffic road kan jedhu immoo bakka kanatti imeejii kanarraa arguu dandeessu. Kanaaf diversion of traffic road jechuun kallattiin xiyyi harka mirgaa irratti argisiisee jira. Diversion of traffic road jechuun kallattii kanarra tiraafikiin akka jiru jechuudha kan inni hubachiisu. Kan biraan gadi siqxanii asirratti yoo ilaaltan supplementary information sign hin jiru. Meetira 200 akkasuma immoo for 2 kilometer school isaan kun akka hubannootti kan nuuf ta'anidha. Meetira 200 akkasuma immoo mana barumsaa isaan kun wantoota fuuldura keenya jiran nutti kanneen argisiisanidha. Kan biraan reflective markers post indicating age of carriage way jechuudha. Kun immoo fageenya daandii nutti argisiisaa kan deemudha jechuudha. Fageenya daandii bifa tuqaatiin yookiin immoo bifa laayinii diimaa dibabeen haala kanaan nu argisiisa. Itti aansuudhaan lane ahead open jechuun daandiin fuuldura kee jiru banaa akka ta'edha jechuudha. Lane ahead closed jechuun immoo karaan si fuuldura jiru cufaa akka ta'e argisiisu jechuudha. Mallattoowwan kun banaadha, kun immoo cufaadha jechuudha. Reduce speed now jechuun immoo saffisa kee amma maal godhi hir'isi jechuudha. Bakka kana geesse saffisa kee hir'isuu akka qabdudha jechuudha. Mallattooleen kunniin kan isaan argisiisanii.
Asirratti immoo do not interjection until exit is clear jechuun konkolaatonni addabaabayii fuuldura kee jiran hamma bahanii xumuramanitti maalin ta'ini addabaabayii yookiin immoo bakka walitti kibxaa yookiin immoo kallattii garaagaraatiin konkolaataan walitti dhufan akka hin seenne in ajaja jechuudha barreeffamni kuni. Penalty for red lights violation and cause accident or international aid 3 jedha. Kunis immoo penalty red light jechuun immoo mallattoo diimaa osoo ifuu egaa yoo itti deemte akka inni si qaxxaasisu yookiin immoo penalty yookiin fault akka ta'e jechuudha kan inni argisiisu. Keep off training violation will be defined 8 jedha. Kunis akkasuma illegal parking jechuun bakka kana dhaabuu hin danda'amu jechuudha. Bakka kana dhaabuun hin danda'amu. Akkasuma immoo bus exit lane dha. Kun kallattii baasiin itti ba'udha. Bus taxi lane indiidha. Kun immoo kallattii dhuma daandii kan taaksiiti jechuudha. Isaan kun egaa kun immoo signaalii kan fayyadamnu yoo ta'e mallattoowwan kana argisiisuu danda'a haala kanaanii. Tunnel is monitored by radar jedha. Kana fakkaata egaa barumsi keenya irraa. Thank you for your watching and be subscribe and like share godha. Subscribe godha video keenya dabalataa argachuudhaafi akka nu hordoftan abdii guddaan qaba. Hataaf kanumadha video keenya itti aanuun amma wal arginutti nagaan tura.